sigale nama isin jala garagalchee miidiyaa isinirraa jijjiire finfinnee poosti godhu isin qaanfachiise sigale horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinarraa dirgimbillicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii ja'aniiti gartee gamaagamiin geggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuun faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teessa waacinii nu dadhabdee ilkeen teessa waacinii nu dadhabdee janiiti amma faarsee bulaa haara isin gootanii sigale tiktok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan sigale arra faarsee bulaa haara leenjisuu jiranii jechuun maaliif leenjisuu jiran PP maaltu qabati maaltu dhalate dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee Amaaraa fi Tigree fa'aa wal ta'uu gartee wal ta'ee nu dhufa jira jettee dhugaan rakkattee qabsoo Oromootiif dhimmamtee PP'n amma gartee warra sammuu duwwaa afaan dhedheera kana faarsee bulaa haaree kana walii qabdee yoo jettan miti ansii fi isiniif miti Amaaraa wajji rakkoo takkan qaban fannoo fi abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne Anjala Mureetiin sigale kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha wanni isaan Oromoo yaadanii warra khibba warra olii kana dhufee aangoo isinirraa fudhate jaanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee rabbi wal nu haa dhageessisu ammallee rabbi wal nu haa taayisu ammallee afaan tokko rabbi nu haa dubbisu Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan sii Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jaanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne sigale Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa PP maraachee jechuudha akkami wanni nuti facaafne jennu wanni nuti dhabamsiifne jennu wanni nuti ganaa walittiin jechaatu nagayaa walin gaafattu jennu akkamitti wal taatee nagaya nu dhoorkitee sigale nuti nagayaa walin gaafatan jennee eegu jirra sigale akkami walii galtee nagaya nu dhoorkiteetu isaan maraachuu jira kanaaf faarsee bulaa tokko nan bifnee arra kunoo gartee leenjisaa jiranii ijatee isaniin gartan booyyeen waliin footoo ka'eeti chaabbaatti dhawaafii jira kana waan itti kennamee jira wanni itti kenname sigale akkaataatti hayyoota kana xiqqeessan akkaataatti Jawaar Mohaammed xiqqeessan akkaataatti Marroo xiqqeessan akkaataatti Taayyee Danda'a xiqqeessan akkaataatti nuti warra sagalee ummataa ta'u xiqqeessan qabsoo Oromoo tana gatii dhoorkan amma maal jechuu tan nuti gaa Oromoof qabsaa'uu turre nuti Oromoof maal qabsaa'uu turan amma duraas Oromoo marra sagalee ta'aniiti Tigree fiduu dadhabnaan warra dheengadda Tigree naa dhuftu Tigreen lafa haa qabattu Tigreen dabra biraan geesse Tigreen miitirkishoo geesse jechuu tureetu Tigree san fiduu dadhabnaan sigale arra keessa seennee akkamitti diina jedhanii itti jiranii jechuudha garuu PP'n tana firraa garti abadan firraan gartu PP jechuun sagara ani isinime guddaan isaaniitu sagaraa fi PP'n amantiin qabtu sagararraa shuruuf kan hin dhabamtu PP'irraa kijibni hin dhabamu sigale ifirraa gartu waan isii nyaachuu jiraatu firraan gartu PP'n lubbuuf gowwaadha jenna gowwaan gorsa jibbaaseya iyyanna atitti iyyitu tana waan atitti aangoo naa qoodii aangoo dhaban faa jaabar aboo aangoon teessan isin harkaa ba'u jirti yaaboo nageenya ummataa eega yaaboo nageenya Oromiyaa eega yaaboo gaafii Oromoo deebisa Oromoon isin rakkaatu aangoo tana dhabdanii jennetti waywaachuu jirra barnuti osoo beekaniinuu badhaasanii wiibar sigale osoo beekaniinuu badhaasanii wiibar sigale yaabo yoo Oromoo tana ajjeeftan yoo Oromoo tana daangaa isii sarbisiiftan
yoo fanno jettanii Amaaratti ijaartanii Oromoo tana ficcisiiftan yoo miskiina gartee buchisiisuu dhiisuu baattan yoo abbootii gadaa rashanuu dhiisuu baattan yoo warra ummanni kun jaalatu rashanuu tana dhiisuu baattan aangoo tana dhabdanii tattaan dhiisaa jechuun jirra bar meemma dhugatti nu himo mee faarsee bulaa turre yaaduuf jira mee jaawar maammaku kursii isin jala qabnaa jechuun hin turre mee abbuleeyyan kiyya mee yaadadda mootummaan tanuma inuu amatni shan dabalamee fi mootummaan kun nagahee buusee jabaatee fuula dura deemu qabaa je'ee namni waywaachuun turre mee naa himaame meenyu aangoo gadhiisi je waboon warri lubbuu kafalu jiru kun jalmarroon faan gaafa Tanzaaniyaa dhaqan nuti federaala kursii si jala qabnaa Oromiyaatti gartee seera kabachiifnaa kana qofa nu hayyamaa sigale hay namni aangorraa nu ijeen hin jiru jechu mee dhugatti nu himo nu warra rakkootti himu jiru kanamo warra gartee dirgin billichi dhaadheessee mindaan kiyyame guyyaa isaan mindaan kafaliniif ol bahee mootummaa jijjiiramaatii miti yaane xiqquma amma waan kennaniif tana yoo irraa fudhatan sigale amma faarsee bulaa buleeyyiin gartan amma faarsee bulaan buleeyyiin gammachuun qabu maaliif nuti keessa wal beeyna waan taateef waan rakkina isaanirra gawaan jaallan kiyyaa irraa dubbachuun barbaadu sigale garuu isaan gammachuun qaban amma PP jechuun akkan tala mana bunnaa beetii dalaytuuti wajji nyaanneen isii biran jirtu naalaffaateen isii biran jirtu naaf gatii kafalteen isii biran jirtu PP kanumatti dhufee ijaarsasiiti kanumatti dhufeef kofoo baafatti kanumatti dhufeef paantii baafatti PP'n amalli PP san dhiiroo jaarsi kiyya kaduraanii eeysa kute dhiiroo wajji rakkoo fi balloo wajji dabarsineeniin araarfadha dhiiroo rakkoo keeysaa inni na fuudheeti mee walit deebineeti malaamarii marihannee wajjiin bultii teenya fuulduratti oofannaan PP biran jirtu jechuudha karuma deemaa hundatti darbaa jechuudha sigale tanaafi har'a hoggee hangana leenjifte kana xiqqoo wanta jettee duruu kanaanis waliiti Isaayyaas qubeellaa kaayyette Isaayyaas xiqqoo jala mammartee tu Isaayyaas inni shuruuf kooytaati afaan kanaas rigadhuuti bobaa kee kanaas gartee buukii firraa xaxaragiiti sigale mee urgaayas deebi jennaaniin kutte sigale khashuruuf kaa isiin beeyni kana jala kutte sigale sanitti dhayxee heerumti sunis dhaqee xiqqoo gangalchee xiqqoo ni shuruuf kooyta ugi kunje isiin guyyuu jaarsuma jijjiiraa olti PP jechuun akkasi gatiin qabdu qabadhaa naa taani warri har'a PP wajji artistiin har'a PP wajji dhaabbattu aktiivistiin har'a PP wajji dhaabbattu rogeeyyiin miidiyaa har'a PP wajji dhaabbattu gaazixenyaan PP wajji dhaabbattu Jaafar Ali irraa baradhu Jaafar Ali ariyameeti harka duwwaa Awurooppaa galee waan godhu wallaaleetuma afaaninuse waa hedduun dubbannu waa hedduu gad hin baafnu jennee cal jenne malee namni tokko ka isaanii wajji garaan jiru faarsee bulaa buleeyyii caalaa ka isaan abaaru jiru nama meeqaa dhiiga boo'u jira yaa rabbi sabaan wal dhabe PP daatan gartee daan kanuma itti haafate dura qabatti an dhaaba sirna qabu intala ayaa qabdu ta ol seentu bultu ta gartee tartiiba qabdu seetiin fuudhe isiin edaan karuma hundarra namaa baafatti haareeyuma dhufee baafatti yaa rabbi mi'aan akkamiin ta'a jeella namni asi keeysaa dhawamu jirti sigale wallaahi billaahi namicha galaana gaaromsaa jurraa eegali hundi keeysanu maquma keeysani balleeysitan malee wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si kakadhe abiyyi oolchuun dandeeysa rabbi tokkichaanin si kakadhe mootummaan tokko siyaasaan isaa fudhatama dhabna
mootummaan tokko gartee hoogganaan isaa maraannaan biyya san tasgabbeessuu bulchuu dhiisii tasgabbeessuu hin danda'u. mootummaan tokko laal kan mootummaa jedhamu sigale mootummaan tokko kan mootummaa isa jechisiisu dursa nageenya buusuu dadhabnaan mootummaa hin jaamu. nagayuma maqaa keessanii balleessitan malee nagayuma waan duraana ummataaf afaan banna jettanii afaan banuu turtan san biyya laayixan malee wallahi abiyyi baraaruu hin dandeessa. Let me tell you isirrittiin isinii maa dhageeffadhu. gaafa dheengadda jaawar jala turtanii jaawarrillee baraaruu hin dandeenye dhugaan isinii hima. numaatu isin injifate gaafasiis. wallahi arraas abiyyi jala hiixanii abiyyis baraaruu hin dandeessa. maaliif yeroo kamiyyuu dhugaa qabatanii deemtan qilleensa laaltanii deemtan kijibdu tana na amani dheengadda jaawarii dhaabaasuu dadhabdan iyyitanii dheengaddallee jaawarin baraarre arrallee abiyyin baraartan jala mureetumaan sitti himantan. dheengaddaas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra nuti. arraas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra. garuu ilmaan Oromoo kan ummata kana jala deemtanii sabboontota keenya maarree keenya jettaniin sigale isinuu diina Oromooti. ana ammaa boota yoo peejii isaanii jala deemtan yoo waan isaan godhan jala deemtan sigale kanaa booda dirree baafatanii jiranii jechuudha. diinota Oromootii fi warra dhiiga abbaa gadaa karrayyuu dhugee wajjiin warra dhuge. warra harka dhiigaati wajji yoo dhaabbatte atiis nama harka dhiigaa jedhamta jechuudha. game is over. akkami bara kana akkana keessatti namni shimallisii wajji footoo ka'uu dhiisi shimallisii wajji ijaanuu akka wallaaluu danda'a. sigale osoon Oromoon miliyoonaan buqaatee rakkachaa jirtu. bishooftuu isinitti caffartanii farshootti dhuydan san keessa daandirratti nama meeqa mana duraa diiganii horiidarii janii abbaa ilmaan meeqa barandaa jala ciisu jira. meeqa kiraa buusii milishaa kafaluu didde buusii maalii kafaluu didde janii hulaa manaa duraa buqqaafatanii meeqa duraa gurguru jiran. akkamiin lubbuu qabdu nama Oromoo kas godhu jiru. nama Oromoo kasin madeessu jiru. nama sheekotii gartee arsii keessatti sheekha aalima rabbi rahmataa godhuufi. sigale wa alaykum salaam jaalzizo. akkamitti gartee sheekha imaamticha gabbaasanii isaanii rashan osoo kana beekanii mootummaa Oromooti janii akkamiin namni lubbuu qabdu waaqaa. ani siime jala mureetiin siime. sigale wallahi jala mureetiin siime. akkuma gaafa kaan jaawar hidhaa baasuu dadhabde jaawar baraaruu dadhabde wallahi abiyyi sin baraartu yaa farsii bula dhugumaan siiman. akkuma dur kijibdanitti ammaas numa kijibdan. akkuma dur ayyaallallattuu taatanii gartee mana kaanii kaan seentanitti sigale arraas ayyaallallattootuma malee abiyyi baraaruu hin dandeessa wallahi. yoo atiniin baraara jettee halkanii guyyaa xaarteehu abiyyi gartee nama baraaramuu miti. nama taayyee dandaa ka paartii san gadi dhaabee dhageeffadhu. nama gartee sheekka abbutaa ka paartii san gadi dhaabe sigale nama Angaasaa Ahmad Ibrahim ka paartii san gadi dhaabe qabrii teenya gannu dhaabe sigale waatakka nagawma kabajaa dhabda malee nagawma saba kee dhabda malee nagawma laayikii fi fooloo ta'e dhabda risaa keessanii dhabda malee wallahi billahi wanni isin baraaruu dandeessan takka hin jirtu. abiyyi is over sigale an amma durallee dubbadhe jecha kanarraan mootummaa jechuun muka guddaa tokkoon isiniin jemma dura. muka guddaa tokko qottoodhaan jala teessisuutu murta qilleensi wayii itti dhufeetuma hucciisa gaaf tokko. gaafa san inni Abu Dhabi kutaa
xayyaara qopheeffate dheengadda gaafa warra wanti wali qabee abbootii qabeenyaa wali qabee haasawaan inni jenne geenye hadaraa gaanu biraa yoo dubbiin jijjiire jajjabaatte akka nu biraa kara Dubaay hin baqannee jeen sigale an baqachuufin deemaa jechuu afaan siyaasaati laal ollaan guutuun itti garagalee jira paartiin keeysoon itti garagaltee jirti waraanni isaa diigamaa jira dhugaan siiman waraanni abiyyimma waluun dhaga'u ijoolleen amaaraa yoo deema amaara dha'i jetteen hin dha'u lammiitiyyaan dhawaa isin jaa sigale ijoolleen oromoo deemu woboodha yoo jetteen hin dha'u maaliif hin dhawa jaa ijoolleen walit dawwalteetti dhufuuf jirra kararraan duraa maqaa waliin jechu jirti sigale teknooloojiin ka guddate arra dirqama baajaniin hundiisanii bakka karaa akkasirra dhufu jirra kararraan duraa maqaa wobod dawwalti sigale adeero dubbiin dhumateera waan dhumateef jecha ifixuu yoo barbaadan deema no problem gaafa nama kaase sigale gaafa nama kaase namaan himuu jarrabbi sigale isin kaasee deemaa piippi dabalama rakkoon hin jiru garuu ummanni oromoo isiniif hin dhaamsa qaban mootummaan kun mootummaa oromooti wanni jettee ati burjaajooti jirtu mootummaa Itoophiyaati yeroo hunda waan kana irruma isinii deebinee dubban mootummaa Itoophiyaati paartiin ammoo paartii PP jamtu ka hogganu nama Abiy Ahmed Ali jamu mootummaa Itoophiyaa keessa Guraagee jira Walaayitaa jira Kambaataa jira Amaaraa jira Oromoo jira san keessaa liqoombar Amaaraa fi Oromoo fi Kambaataa hundinuu filatanii Itoophiyaa bulchuu jiran malee Oromoo maarree hoggana Oromoo miitirkishoo adeeroo hijiba isiniin sossoban kana dhiisi ilma Oromoo ta'e Oromoof maal godhu jira digale Oromoo gidirsu gibiraan gidirsu hayyuu saa duraajjeesu biyyaa baqachiisu hayyuu salphisu sigale footoon Jawaar Mohaammed dheengaddaa bar dhaamsa guddaa qabdi bar maaliif qilleensa san keessa dhaqe yoo bishaan baaraati jennee jettanii kanichi haatan taate yaa piippi qilleensa kanaa isin fuudhuu ta'a jechuu fi himuu fi jira bar sigale akka waan Jawaar nama wajji irricha godhu dhabee kophaasaa irricha godhe jan sigale hayyuun laal body languageidhaan dhaamsa dabarsa afaaniin gabbee dhaamsa dabarsa sigale ijaani dhaamsa dabarsa qaama afaan qaamaa janii jira bar qaamaan dhaamsa dabarsuu fi jira yoo isin bahara diimaa dhafuuna jettanii asiinichi haatan qilleensa kanaa isin fuudhaa jechuun jira bar sigale beeytak akkas jechuu jira sigale so isaan ammoo wanni yaaniif hayyoota kana xiqqeessisiisuuf meelaalaa warra dheengadda Jaawarii je'ee maraatu jiru warra dheengadda Acaaluu goota keenya jee maraatu ture arra sanumaatu Abiyyi goota keenya jee maraatu jira jechuudha sigale meekami goota keeti yoo jette sii deebisuu hin danda'u Oromoo biyya bulcha maarree Biraanuu Juulaa Oromiyaa keessa dhalate yes nama Oromooti yes garuu waraana Soomaleeti raayyaa ittisaa keessa Soomalee jira Amaaraa jiran sabaa sablammii biyya saniiti raayyaa fildi marshaal fildi harshaa Itoophiyaati malee ka Oromooti miti sigale arra cinaasan maali jirti uzoo ilma Oromoo ta'e maaliif raayyaa ittisaa kunoo Harar brigeedii guutuutu magaalaa Harartaa ilma Oromooti maaliif gaddeemee ummata cinaasan sanirraa arraa nama meeqaa du'e nama 7 du'eemi ijoollee daa'ima dabalate Soomalee dajjeefteemi ilma Oromooti maaliif gadinaa jenne ni arka guyyaa dheeraa jimaa quufee miidiyaarra oola ni arka poostii keenya ni arka cinaasan bakka kanan namaa dhumee ni arka ilma Oromooti maaliif hin gargaara
Okay, dheengadda Gabrasiyoonii fi Samooraayoon isiitu abdiillee nurra jaare. Isaan ilmaan Tigreeti. Tanaaf akkasuma godhan. Okay, Abiyyi Ahmed ilma keeti. Cinaasan ammallee dhumaa jirti. Mee maaltu sii jijjiirame? Mee cinaasanuma fudhadhu. Mee maaltu sii jijjiirame? Mee daanguma baalee fudhadhu. Gurraa dhaamolee gurguramtee hin jirtu. Wayina irraa isinii meen. Mee muyyaalee fudhadhu. Booranne muyyaaleen Oromiyaa walakkaa handhuura Oromiyaa jirtu. Gurguramtee hin jirtu. Sigale? Oromiyaan ati dhiigaan saraarratte abbootiin tee gartee dhiigaan dabarsanii si kennanii kutan. Arra shirishaaroon gurguramtee kilaasteraan diigamuun deemtu wanni Oromiyaa jedhamtu. Digital ID'n amma hiraa jiran gubbaa Oromiyaan ni jirti. Wanni Oromoo jedhamu. Eessa jirti? Digale. Siistamaani gartee destroy godhu jira jechuudha Oromiyaa. Akka ati hin beeknetti ani ilma keeti jechaa destroy si godhu jira jechuudha. Ammoo booda wayii kana seeneen hin taatu. Nu warra gubatee si himu jira jechuudha. Gaafa nuti qaallicha kana deeggarru osoo namni akkatti isa beeku isaa wajji dalage gabbahee kan nuyi mutaate namni tokko akkatti hin shawwadamu ummadu. Namni tokko kana hanga caaluun duutaa'ee ilaaluun jiru. Namni tokko hanga abbaa gadaa karrayyuu farra shanaman kataa'ee ilaaluun jiru. Sigale. So nuti warra wajji dalagee waan kana wajji gadhaabee beekuutu si himu jira jechuudha. Booda wayii kana seenee hin taatu. Sun waan qeebala maatii miti. Sigale. Akka gartee eega shahadaa eega duutee ruuyiinsi keessaa baatee qabrii seentee uggii gaafiinsi dhiyaatte jan. Yaa Rabbi ol na deebisii jaajaan sigale. Ammaa booda ol deebuun hin jirtu akkasi. Namni osoon itti iyyinu osoo wanni kun farra Oromooti malee ilma Oromooti miti jennuuni. Wanni kun gartee Oromiyaa fi Oromoo fi sintaatu osoo hin jennetti iyyinu nuu beekanuu keessa dalaguu ture. Nurra gaafa duultan san waan kana nuu gadhaabe. Abbaan muka dhaabe firii inni biqilchuu wallaalu jennee osoon isinitti iyyuu jirru gaafatti deemtanii firii muka sanii nyaatanii wanni summii isinitti taate wayi firii muka kanaa wayi kana seene hin danda'amtu. Isiniif himaa jirra. Abiyyi ni kuta 100%. Sigale. Tanammoo yeroo deebii sii kennaa jechuudha. Gowwoori. Ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa sigale. Ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa. Yeroo gabaabaa keessatti arkuuf teessa garuu inshaallah. Arkuuf teessa. Way. Ana michuu hangasiin gaajuu santu hangana destroy ta'e wayyaa. Warra irra tujjaara jeekkatti ati profaayila godhatuun kana jecha gaara keessa oreogii garde wayaa baluu faaniif kun walaa. Yeroo gabaabaa keessa yoo ati kan hin jiin kijibaa naan jiin. Arkuuf teessa. Arkuuf teessa. Saniifu ummanni Oromoo faarsee bulaa haaree malee injii gabbee kanarraa ifeega. Ifeeggadha. Wanni isaan godhuu deeman mootummaa Oromootis hin jedhu. Wanni isaan jantanu ajandaa jijjiiruu hin danda'an. Akkaataatti si morman hin beekan. Akkaataatti sirna kana dhaadheessan hin beekan. Akkaataatti sirna kana qaceelchan hin beekan. Osoo beekaniiyu sirna nama dhaga'uu miti. Namichi gurra kanan nama dhaga'u. Rabbii tokkichaa hun dhaga'u naqaallichi. Ilma namaa dhiisi sheeyxaantichi guddaan. Wadallootiin tu nyaattee dhuyde. Baramma siyaasaa beekuun usanii gabroomuudhaa siyaasaa beekuu ta'e. Abalu bar siyaasa beekaase yoo jaan nama usee gartee dhiitamaa irratti tufamaa sirna keessa taa'uutu nama siyaasaa beeku jedhama. Hamirga fi falmatu immoo nama siyaasaa hin beekne jechuudha. Akkasii yaadanii bara. Lakkii kawaa arkee falmatu kana kun harreedha. Wadala malee ilma namaatii miti jechuudha. Kawaan irra fe'an hunda baadhatee deemu. Yoo barbaree irra feetes, tamboo irra feetes, jimaa irra feetes, kabaadhatee deemu wadala malee ilma namaatii miti jechuudha.
خهوبتي مرقسا مرمتو جرو أمتا ساتي مرمو جرو خناتو نما سياساتي نما سياسا بيخو سو سنيفو aan amma faarsee bulaa haaraa amma leenjii gabbee kanaaf dhaamsee akka sheekka abbutatti an qabu wallaahi billaahi naguma if salphiftan malee kanaa booda mootummaa kana baraaruun hin danda'amu. Amma wanni isinitti haasawan amaarri waltahee nu dhufu jira amaarri waltahee ka isin leenjisu jiru sun mataan isaa amaara. Dhugaan siiman. Ka isin leenjisuu ture sun shimallis mataan isaa amaara. Haati tee maali jiin? Haati mana keetii hoo maali jiin? Amaara gangalchaa bultee amaara irraa dhalattee harmeetii jettee amaara dhungachaa amaara arrabsuun abaaruun hin taatu jechuudha. Oromoon amma waan jala mureefitti immoo amaaraa fi Oromoo adda baasuun hin danda'amtu. Namni kuu walirraa dhalee jira, kuu wal qaadhibatee jira, kuu wal gangalchee jira, kuu yenee fiqir waliin jee jira. Hay ummata walirraa dhalle walirraa horre wal keessatti hene gartee adda baasuun hin danda'amtu adeemu. Kijiba manafxanyaa maarree miitirkishoo. Ekonomii biyyaa, diinagdee biyyaa, siyaasaa biyyaa haga ammatti namni sossoosu jiru amaaraa jechuudha. Namni geggeessaa jiru amaaraa jechuudha. Bar amma wanni tujjaara jettan tun dakatanaa gartee dachii namaa gurgurti malee cuftisi. Amma ijoollee shawaatu qabeenya harkatee maal qabeenya maal harkatti dachii miskiina shawaat kabbadeetu tarrafaa buqqaasee si galee dachii isaa gurgurate haga ammaa bar zabanyaadha ijoolleen shawaati akkuma gaafa durii zabanyaadha bar mee tujjaaruma Oromoo teen taapii keessa arki mee tokko fidime tokkorraa hanga 10 keessa tujjaara biyyattiin qabdu keessa Oromoo tokko fidime hin jiru jechuudha. Sirna kana jalaa gubbatti ka jarri geggeessu godhaniiti garuu afaan hoggii jara bira dhaqan isinirraa sossobu jirraa barjaniif hoggii si bira dhufan hay isinir dhufu jiranii bar eenyuun nu dhufu jira amaara barsanuu amaara mana kaatee taa'u jira. Shayxaantichi guddaan jaartiin isaa maal? Sigale jaartiin isaa maal? Sigale hay hoggi inni kana fannoo fixu amaara fixu kana waan jaalatutti fakkaata harkasiitu eega nyaatu dhiise ture jan beekaa fakkeessuudha amma fuula kaameraa duratti harkarra bar namichi kun silaa diraamuma dalageerra bar filmiin isaa addunyaarraa tokkoffaa taatii beeka Shaarukaan namicha Shaarukaan kana silaa Shaarukaan wajjin saahiba ta'ee filmii sirriitti dalage wallahi inni siyaasaa uzoon hin taane filmiirraa tola. Jaartii halkan mana tokko wajjin bulle guyyaa hoggii dhufe areeda kana qabata maal qabata bar nama jaalala dirqiiti ifra kuni beeyta bar maali amaaraatu wajjin jiru janii iccitii baasan silaa nuti nun dhageessanii dur isinitti himne amaaraatu bar jaartii wajjin jiru janii iccitii baafnaani sigale isaanitti himuudha rakkachuu jira jechuudha. Me maaltu sira kisi jaartii ta'e faraqataan harkarra kaatti faraqataan areeda kana qabatti faraqataan dhagarra wajjiteeysi faraqataan maal wajjitaati maaltu cinqii dila sanaanuu si ga'e osoo dhuguma nagaa waliin qabaatte meemma hayyoota keenya kana jaartiinuma qabanii isaanii akkas godhatu ni gartani maaliif waan garsiisan hin qabanii jechuudha. Saniifu jaartii eega harka isii nyaachu wallahi billahi eega amaaraa wajji wal dhawu eegalan takkaa waan zinnaash goote abiyyi nyaata ifiif godhata abba feete namatti dhiyaatu yoo qabaatan gaafadha. Nam tokko osoo nyaata isaan goone akkam beekamne dhufee bakka beekamne fa'aa jijjata malee abadan nyaatu. Nama hangas takkaa haadha mana firraa'u amantii dhabe maaliif akka lammii isii dhiiga isii fixu jiru ni beekaa jechuudha. Dhiiga nama isii akka dhugu jiru ni beekaa jechuudha. So shayxaanticha maatii firraa'u abdii dhabe kanaatu ati immoo abdiin itti hora jettee afaarsee bula haareetti leenjii fudhattee haaree marroo dirribaa arrabsuu deemtaa jechuudha.
woboon amma amaddiidam laalamee uggii tarkaanfii woboo tana fudhanne tarkaanfii woboon fudhattu nuti poosti goone nu jala dhufanii viidiyoo waggaa 6 duraati viidiyoo waggaa 6 dura yoo taate guyyaa san poosti godhire fidiiti komantii jala kaa ilaal kunoo viidiyoon tun guyyaa kana ajeeti fisigal kijibdu akkana jaajani orientation isni kannani memmalale akka jirutti walirraa qophii gootii bar girrisaan tun faarsee bulaan guutuun tun amma wanni faarsee bula janii har'a inni leenji cufti my president jechisanuu katabachuun beeytu walirraa qophii gooteeti sigal jechisaanii hundi wal fakkaataa jechuudha saniifu obboleeyyan kiyya isin amma warra deengadda gartee goote jettanii jala horii turtan san har'a kunoo Shimallis leenjisee isin gabbaasee jechuudha nuti deengaddaas ummata jazbaa kanaan girrisa yenneen malee girrisaan kanneenila amma namni taayyeen faan qeeroodhaan girrisaa jee jira girrisaan kana kamma Shimallis marsee taa'u san gartee kadheen gadda jaawar jee wujee dadhaban san gartee warri jaawar deeggaru ammaas numa jira bar tartiibumaan taa'u jira mee laala sigal tartiibumaan taa'u jira mee namni jaawar deeggaru nama jaawar deeggaru girrisa jee qeeroo Oromooti lakkii girrisaan kunoo kamma girri jeechi jiru sanii sigal farsee bulaa jee kan sheekka abbutaa maqaa baasee kanaa jechu malee girrisaan qeeroo Oromooti miti so saniifu girrisaa haaree ammachi dhaqee faarsee bulaa haaree orientation fudhate kan gartee isin guyyaa dheeraa TikTok irra wajji ooltan kan guyyaa dheeraa miidiyaa kanarra wajji ooltan warra sanii jechu warri sun saniifu irraa ifi eegaa hayyoota keessan dhageeffadha sigale waan namni isiniin juu gurra qabadha diinaa fira adda baafadha sigale namni tokko sirni tokko hogii duursa hayyuu keetirra duulu ummata tokko hogii balleessuu deemtu dursa nama hubataa keessaa dhooyta jechuudha kan dandeessin ijjeefta kan dadhabdirratti ololta jechuudha xiqqeessiteeti bakka haasawasaa kana akka gartee inni fudhataman qabne akka majaawar irra godhu jiran kana akka mamarroo dirriba irra godhu jiran kana akka mataayyee faarra godhu jiran kanatti haasawa isaanii gaxiqqeessita jechuudha haasawa isaa deengadda kana jee bararra kana jee mitirki shoo politikaa irra dalayda jechuudha eegaa haasawa isaa gaxiqqeessite namni isa dhagahu hunda gartee wallala kana jala as deebiftee booda gurmuu tanaan hayyuu kana dhabamsiifta jechuudha hayyuu eega dhabamsiifte jaankii taan waan walitti hafe dhabamsiisuun laaftuudha jechuudha sigale isin finnaa baroo harka siidhawaa jechuudha wallalaan amma Oromiyaan diiguuf yaana oggii janin Oromiyaa tana gatii meeqabbe jabaa meeqatu rakkufe maatii meeqarra diigame namaatu manaa wajjiin ibiddaan gubatee bar Oromiyaa jecha juu kana fiduudhaaf bar cidhaanitti bar dhiira teenya hayyoota keenya bar bishaan rarraafame feessa bishaaniin haayilaandii rarraafame bar Oromiyaa irra jirtu tan laaftutti gartee diigaa maal nu dhabdiimi Oromiyaan maal nu fayyaddeemi amma